أما فريق أنا فكرنا كم أرثي درساني فكرنا جزء أتي وهاجم توتي يوغا فتاوي دمك يا غفرت بيت إن سرت بيكو يجون كمان سإرّاي متكا إيشي بقى يجون أكثر من نوم عملي ساكا وان غوتو بيكا بكسان بيك نجاه إنسان فتان من جانا جنات إسمو Dhugaa baay'ee waliin haasofnu akka barsiisaa kan kootiiti. Baay'ee waliin jala jennu garuu normaali akka barsiisaa kootiiti nama na gorsudha. Barsiisaa jaalalaa. Jaalala ta'uu hin beeku garuu nama bakka waan gaarii hundumarra na gorsu nama na jajjabeessu keessaa inni nama tokkodha. Dalga deemaarta. Dubaay dhufee tureen? Hin dhufne yoo booda kana dhufe hin beeku malee hin dhufe. Kana booda dhufe malee. Dubaay dhufuu yaada qabaa bar. Kadii online irraa baduun oolu. Yoo dhufee jiraate asumaan qabnee waa itti fuunu. Maatiin duute. Talji. Hai. Anuma isa koo akka kan wal barreen akka wal fuudhuuf osoo hin taane akka obboleessa koo. Obboleessaa. Amma ishee obboleessa kee jedhee deebi'ee jaarsa kan koo godhadhaani. Uummata akka rakkoon qabu. Karuu sila honkan waa'uun sila qarrabke waddi jaalloo jettan eeganatti karoofte. Dabarsee siif kennuu jettaan. Akka caaltuu mansuuriin goote godhuuree mana itti qollofee. Sun Ameerikaatti malee Dubaayitti hin danda'amu ka. Shortaan si qabdee si galchiti. Nan galchitu shortaan maa na galchiti. Dhufuudha garuu samooniin. Asmoo. Jimmicha dhiisii dhugaa rabbiitti cabsiidha. Naa dhufu bakka. Kamarroo dhufettee dhumtaa maal? Osoo inni dhufuu edeeti nan dhagaa. Nama hunda dura dhagaa. Osoo Dubaay dhufaa jiraate. Maashaallah. Heebaa thank you. Hubbi moo heebaa maqaan kee madaamii maal jettee sii bante? Ada maaluma jettee bante. Guys, taaptaa godha. Hibaa foloo naa godhaa ijoollee. Madaamii balee moo ijoollee watee na afaan arabaa beeka. Mimi. Maashaallah. Daree. Maashaallah. Beerireef dalagaa fixxee dhufaa jirti kunoo. Duduraati yaa qaani moo waatamu. Taaptaamii miliyoona nama galchaame. Hibat. Biiftu waa'ee kee kun yaaddessee maal jettaree abboon hin cinqini. Maal jettu? Jechuun Biiftu maal taate? si yaala yaaddaa irra bar. Maaliif? Intalli gandaa yoo si mo'atte jennee yaaddaa irra. Abbaatiin mo'attu nu mo'annee gallamanii Sirba wannoo kan dhageeffadhu gisee inni galsii keessirra jiru. Sirba Qaasim Simboo. Kamal jedhu. نظرت هلو حبيبي أين تحبتني أرى أنت جميل أنت قرة العين فأي فاستجب لا فأكلتني Siin barbaacha deemee iddoon beekne keessa maaloo warri kan kee sitti maana gorsaa jettaan ijoolleen jimmaa baay'een waan hin fuudhin jedhanii jiraniif ite siin barbaacha deemee iddoon beekne keessa maaloo warri kan kee natti maasi gorsaa foormatti itti banattaati ashaagidaa'u namni akkam itti bantu kanaa miti. Ishee nangaa wattu ati kaayyaa. Osoo si gaafa dheqaata mucaan baa booji'ee lukaanii du'aa ifite. An garuu ijoollee Dubaay keessaa maaliif akkasii jaaladha?
كنا تقبلنا قبل الإيرو مكاني كاوجين تركتا كذا كما نقارا بيبيتو ما تجال يجون كاوبولو ما هاتو إساونا ما يرن هاتو إسلام ما يرن هاتو قلبين الرثيابوتو وان تجال دمبيكو قربا يتجال أمارش والله كما نقا وان تجال دمبيكو أنا تولتا بقى كدرومنو أنا واس جالت دمبيكو أنا أكسو Ofer be ati malik ko bara kabda mi wallahi kamar ga mani tijara da yechun ati indi arjawai tan dumart nama arjan jara da ita akam nama akam iti amal ke yechun sirti si barachu barbarti wallahi ba eti jara da mendin no so garu gurban si jara jirate wai asle si jana jana esa wa ba ko tane mitti ganda jara kuta no marga ba kana no aga wa ba te ba tu chofnu debin abso ke boda hatau no waan sodaadheetiin wanti na jechisiisu wayitu hin jiru baay'ee. Eshi. Amalli kiyya kam argaattu kan nin kolfaan hin taphadhaa garaan kan koo keessi shamizeeti uffatteettu san caala addaata dhugaa dubbachuu. Garuu rakkoo takkitti ati qabdu maali xiqqoma fungatte. Xiqqashama isii wallahi xiqqashama. Oolmaa funyaan kana akkatti si tolchaa jiru kaaliin xiqqoma isii guufatee qubaasitti bee bakka tana achi keessa galee malee. Osoo akkasii gadhufe konkonni kun akkana gadhaabate innaa lillahi yoo xiqqaate guyyatti dhira kudha isirratti waloona xiqqama isii. Walla amma diddama caalti jedhee barka u'u jedhaa oolan garuu kunoo siyyuu qabamaaf turkii kana nan deemsistu eega waan sanna argite. Turkii si geessinuu? Qaxxalatta. Qaxxalatta? Wallaahi hin qaxxaladhu. Alhamdulillah kunuu inda. Kunuu jechuun warra funyaa. Artisti Qaasim Simboo galchii. Artisti Qaasim Simboo as jala jira. Maal gootarree nuu isinii sirbine. Yaani uummanni suusanyaan kun isinii sirbee miyaan. Isin yaadachiisee deema yuutuub irratti bara dhaqatanii raaf. Meeti artisti Qaasim Simboo mee. Ina garreen maal jedha maqaan tiktookii isaa. Qaasim Simboonuma jedha garuu yoo dhufee jiraate kaa dhufee hin jiru. Hin soobdi ijoolleen. Tiktookii qabaa? TikTokii qabee argeen tureenu. Hin jiru hin agarre. Qaasim jedha ani hin agarre meeti. Qaasim Simboonuma jedha garuu jarri sobaa hir'ate sirbinaanumaan jedhaarti. Sagalee makii akka Qaasim isinitti fakkaate. Ta'uun oolu. Ani shamarran Dubaay sirba waan baaseef shaakalaa raabar sirba. Lubbu. Sirba isinii baase mata dureen isaa akkana yaalaa dhaggeeffadhu. Mee jalqabu. Akka moodeelistiitti ati gaafas na fuuldura awwaalta waan ta'eef agarsi nyaata ofitti hin guddin Abduraanuu borciin qabdu akka garaan sin bokonyu bishaan illee dhugin nyaata illee dhugin dhaggeeffadhu. Imi yaa olaali loko Dubaay gallafagoo oyo namni duwele loko tena namando jedha Dubaay gallafagoo fagoo. Walaloo yeedaloo kana eenyutu gobisiidha? Ay albuma guutuu isinii baase shamarran Chaarjaa Kuwait maal sorry Kuwait yaa Kuwait warra daqiiqaa sadii isa warri Kuwait baadeen dhumarra keessa Chaarjaa Abu Dhabi Alleyn Almaali Jinijaan kaaga bakkee motora daaraa keessa wal gangalchanii bakka bishaan qullaa paantiin gangalatan san hunda maqaa dhayeetini hunda isa. Atiin kun kama seenaatii bar. Even manni haraqee Kiyaar Bashir faanti bultuu fi Seedaliyaan abbaa giddillee namni viidiyoo keessatti. Manni haraqee Kiyaar mana haraqee takkitti wayii bulaa inshaallah bada saree yoo hadda kabiraati argan boru kabiraati arganii. Mana haraqee tokko shan bultuu. Meeshaa mana du'aa kompiiliitii koraa kaanii faatee biyya Arabaa guutuu keessaa isin faladhee dura sirba isinii baase wallaahi ta su'uuditti baasa eega isin diddan. Rabbina kan su'uudiifa ka kulle kophatti baasee jira. Albumni guutuun ani beekan ka jaraa duubarra godhe. Kabaas ta'uu jijjiirtaa reem. Moo gana sirbu. Yoo shamarri Dubaay jabaatu didee dura dhaqee ka su'uudii eebbisiisee dhufa. Garuu qidma hangafa isinii kennuu barbaada. Kuwait dhumarra. Macarrashaa dhaqee. Shamarran Kuwait kompiiliinkii gootanii godhuu baattanii isin dhumarra. Amma garuu maayii kana warri Dubaay na as kaffa'aa jirtan. Kompiiliinkii taaftaa godhuu bakka humna isaanitti qannasee akka duriirra. Dhageessanii warri Dubaay.
فاطمة يلبو بارين دبي فاطمة. فاطمة دبي لا فاطمة كويتي فاطمة فايو انت شمار كويتي كو ورا لينشتي غافا جيمي كياتا نما سدي موفرين ايش لكن دبي كيسا دبي في مالي هو مان قبل بس اربي وانتنين شيشيني ورا رتتني بك مدار جدي في كونسرتي في دي مالي واكن نونتو زبير دبي سيتكتي تلو كفتو انا قالوا سببات تكتي تفيك سببا كومبلين كتاب تاب جاري غودو قدما هفتامو تكويت كان ديسه برين بيتا مجري ورا دو سعودي كان ديسه سيتكتي مورالي كيتي في كومبلين كتاب تاب جرا ايغو دبي رماله ما اكلن كيتي وداده انو مچتين دربتي تي يا تكشو زو انو مقال في ماشو اصلي كويتي فاطمه فايسو كويتي يولمه كفاطمه كتغاب كان لچناكن فاهمني جارو اي وانا فكر ነው ዋና ፍቅር ነው ሰው እዚህ ለንጨዲባ ሂሪረ ከቺታኒ ከነታኒ ያኒ ዱባይ መድረደ አበደን ገራላፉማ ይፈንጫላን ብር ያርካደባ ማለት አርጃ ለሸማሪ ዱባይ ኡመተ ኡፊ በለይትሪን ኦንላኛችስ ከነ አዱኛ ረጋ ምንም አታመጡ ስትነው እኔ ልቡ ቀላሊ ሚራ ከሰንገሊ ኢቶ ኦፊ ሚራ ከሰገልቲ አለ ሚራ ከሰንገሊ ወሪ ዱባይ ኤስ ትርተን ጅራ ጀዳ ዶክተር አነቃ አማጉሩ ቆራታ የጋጀር ታረ አዝም መዴት ማንሰኒ ቆራታ والله انا يو اكوان زبرታ አከቢቱ ወራተ ታሳይ ነው እቴ ተከቆም ቢረት ደጉ መፈካቴ በራናዩ ahora commenti grave والله يدك كاكاته انا غورتو ربي يعيد والله اما يوم افطاري ቆያ ዱባ ሙባረካቺ ያዘቡ ፈጠሩን ከቱን ወጂስ ዱፋትን ከየበር ዱፋትን ወየተወስታይ ኡፋ ጀተገሩስ ከዱፍቶ ነገሮዩ ኮታኑ ስፖንሰር ስራታ ሮዚ ጅርታ ለቡ ሮዚ ቱማር አርጋቴ ወኖ ታይራ ራበሬድ አወል ቴንክ ዩ ሶ ማች ሬዲር ዋይሲ አርጋቴን ቤ ሮዚን ታሲሰንሳ ማሻአላ ራበሬዲራ ሂምበሬዲ ዱራ ባየ ራበሬዲራ ማ ሲቶሌራ ጉዳቴ ባ ሄሩማ ጌት አካተ ዱበርቲዮ ሄሩማ ጌት ራበሬድ አገቃ የተብራሽ ሰርቱ ሮዚ በቃ ጌት ዋ በርባረ ዶማት ገረቢ ዋን elmishu takka turte amma sirra bareede gorommosaarta ዱፍታ ሰርጊ ሲዋት ሶኔት ዋጉን ጉርጉራ ay sargi isiti asitti dhufa osoo isin waan arganedha ማልጎል no jechuun firiidamiin akka eebba albuma kiyyaa dhuftu fire gana madaami eeyyamatti moo jaarsa eeyyamatti moo maal go'aa cinqa family ኮፊያ ጉታን ቦምቦሊና ጉታ ጋር ኮፊያ ጉታ ምን ችግር አለ ቦምቦሊና ጉታ ኮፊያ ይም ጉተን ማይ ተለቡ biyya kana osoo dhufte jalqaba eenyuun argitaa sin jedhu biyya kana osoo Dubaay hin dhufeemu dhiira keessa moo shamarran keessa dhiira keessaa tokko maqaadhe shamara keessaalee tokko maqaadhe ifi kattelaata namni ijoolleen wallaa dhugaa dubbisaan ijoolleen Dubaay guutuun na jaallatti natti aaranii waan akkana araadaadha maaliif poolitikaa keessa seenuu si barbaachisa ijoolleen Dubaay na jaallatan natti aare maaliif natti aare maaf sitti aarre nama lama qofa jiran osoo nu jaalannu akkamitti kabiraa filatee hoo jedhan rakkoo bara akka eerpoortii gabbuutiin eenyuun argitaa sin jedhee bar nama lama dhiira tokko dhalaa tokko ijoolleen ajjilaa ammoo ijoolleen Dubaay araadaadha baay'een aaran
katabura. Inni min jira wallahi kun. Foziyaan eessa jirti? Foziyaan Mustafaa takka beekta takka ganda kennaa takka. Foziyaan tun tamiidhaan beekuun. Foziyaa biyya kam jirta silaati? Komentii abareeti. Inni min jira hundi isaanii. Bada erbe biyya jirre jirtaa jedha. Komentiin guutuu waan jedhu laal. Naasir Anolee biiftu Naasir Anolee biiftuudhaan ani koo anna filadhu hin jenne bar. Maal godha mana jaarsaaf jaarsiti? Maal? Mana maalii dhaquu feetare? Mana singilii dhaqabana Naasir Anolee warri yeroo fayyaan qabu. Dhugaa ila komentiin mulu Naasir Anolee fi biiftu Naasir Anolee biiftuudha komentiin guutuu. Indee maal godha mana jaarsaaf jaarsiti yaan? Arguun feetu jechuun Nasrii. Dhumarra argare. Hajaa lokkoo fadhee ka'ee hajaa dhufe. Albama eebbisuu dhufte moo ajaan kee waa inni. Indee albuma eebbisiisuun hajaa miti. Walumaan eebbisne kaa bakka Nasriin hin jirretti eebbista. Sagantarratti dhuftan kaa. Okay, eessatti qubatta odoo dhuftee biyya kana keessa kutaa torba qaba amma biyya kana keessa Imaaraat keessa. Achi kutaa torban kana keessa iddoo ati qubattu eessa? Imaaraatii san halkanii guyyaa wal fakkateen maalitti addaan beekare? Bakka warri biyya sanii jiru na qubsiise qubadha. Eessa beeka keessummaa? Naannoo fakkeenyaaf biyyuma. Baasitti maamiya? Alaama osoo Dubaay dhufe. Dubaay osoo dhufe jechuudha. Walaa asii ta'i, walaa Nasrii ta'i, walaa abbaa fire ta'i, Muhammad Nuurin kan silkii kuma jaambitee na erge san ta'i, abbaa fire walaa sabboona everything abbaa fire ta'i keessanitti barreessee dhufaa jiran jedhu. Viidiyoo gisee xiyyaara koru Dubaay dhufaara warri Dubaay jirtu na eegaa isaa akkana dhufa jedhee online irratti because hunda keessanuu waan jaaladhu jechuudha. Abbaan doktorii kenna kabajan malee jedhufe booletti ababaa qabatee jilbifatee naa kenna shamarran illee dhiirrillee dhufee na simata wanni ani booda komatamuuf hin jiru. Mana eenyutti galta? Haya amma kun fakkeenyaaf Imaaraatiin guutuu yoo akkasi beeksistee dhufte manatti naftu ijoollee hattaa faatiin mana madaamii hin haftu. Garam deebitu. Garam deebitu. Mana eenyutti qubatta? Walumaa ganna haa harkiftan kaa maara kadhee. Ishi garamitti keessumaa. Garamitti. Fakkeenyaaf anillee yoo dhufe beena siin jedhe. Beena gara mana kiyyaa siin ja'a. Nasriin beena siin ja'a. Maaliif ijoollee Dubaay walitti na buusuu barbaadde? Isaa inni nurra ebaluun jaalata ebaluun jaalata akka jarri jedhee na xamada maaliif barbaadde garuu? Maal argatta? Darrii kana keessa. Ati yoo rakkoo narraa qabaatte karaa keessatti na dubbiftee hunda dura na argachuu hin dandeetta akka dhuunfaa keessatti dhimmi kophatti waliin dabarsine yoo jiraate no problem. You are single no problem. I am doctor si maramara rakkoo miti. Every time ani si maramaruuf qophiidha akka na biratti maramaramuu barbaanna. Check-upii barbaanna maramaramuu barbaanna. Ummata bal'aa Dubaay walitti nan buuse. Please bumbu. Maali Imaaraatti doktor hin jiru jedhanii faatee faayiroo dhuftee asin nama rammaru. Special doctor Alamaati. Dhugaa Rabbi doktor addunyaatu jira baras keessa. Kasuu balaayi na nyine. Wara jiru balaayi. Dhibee hagas ulfaatu hin qabu soorii. Dhibee hagas cimee hagas na cimuu qabu. Akam goona re? Akam goona? Aga amma booroo kuma dhibba mangalee filaat? Dhibba mangalee ganaa galuuf manni kun tolchuu didee. Fooloo godhaa meeshaa kana jaaladhaani fooloo godhaa deema. Namni kubbaa dhibba lamaa keessaa kun fooloo godhaa. Kuma 64 galcha torbaa kana irraa jijjiira. Aishi. Qasim invite godhi please. Meeti Qasim as jedhanii isa lakkoofsa tokko barreesse.
osoo jiraatanii waata kan kennatanii fi fooloon gootanii maaliif na salphisuu barbaadan invite godhetanii deengadda waan ta'e furii galchee rabbi na tuqee osoo abduun jiraatu baate salphadhee oole. Injiru qaase kunu Haji Nuuree fa'aa jira. Haji Nuuree maashaallah hajoonni illee hojjaan illee na hordofa. Guys. Ya doctor. Lakkoofsa torba ta'edha jirtanii. Dhagaa uummanni yaa lubu. Sanuu yeroo dhiyootti. Are you crazy? Maaltu bade? Maal goota biyya baqaatti warri dhufee seenaa Dubaayii waliin bu'aa jirti. Hin dhufne jenne Kaayiroo dhufuu hin ta'u jette. Ishii kamtu ta'a? Thank you. Kamtu ta'a? Ishee. biyya gallu Ana naa ta'a sunis. Biyya soo galle ana naa ta'a. mareenni kee amalaa miidhagni kee jaalalaa see jeroo siin jejjeroo kottu biiftuu yaateroo bareenni kee obsan qabu anaaf biiftiyyeen yaalabbo bareenni kee ammanaa ammasii biiftuu dawaa onnee. Si jabeeffachuu qabna. Artistii lafaa dhufa sagalee isaa kirolee kan dhugaa rabbi. Artistii lafaa dhufaa maali dullacha galgala qabriitiin maraate jedhama. Lafaa dhufaa jechuun bara ijoollee umrii kudha wayi keessatti malee nama waggaa 42 miti. Aartii reef jammarte gaaga. Sa'aatiin kun shayxaanatu namoota wasa qalbitii qaqqabuudha malee. Diina garaan gubatu diina garaa gubi. Wallahi. Wallahi diina garaa gubi. Jalqaba indoo Amaariffaan laqqaqiyyu. Hin beektaa reeta Amaariff. Waan barbaadde fidi si jalaa qaba. Bafikir ta'ee jedhe mucaan sana. Bafikir ta'ee libbee dajjitanaa endaltaa.